Ashamaa harka fuuni jechaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota hordoftoota ciroo golaadhaa. Akkuma suuraa irratti agartanii fi akkuma barreeffama irratti argattan ashaboo hedduu nyaachuun yookaan soogidda hedduu nyaachuun dhibee fayyaaf nama saaxilaa yookaan dhukkubaaf nama saaxila kan jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa na hordofaan afeerraa kiyya jechuudha. Ashaboon yookaan soogiddi haga xiqqaan qaamni keenya akka fayyaa ta'ee dalaguuf akka barbaachisu beekamaadha. Ashaboon yoo haga barbaannu irra darbe hoo maal namatti fide? Soogiddi yoo hanga barbaadu qaama keessatti barbaadamu ol kan fayyadamnu taate maal namarraan gahuu danda'a kan jedhu na hordofaan isiniin jaa. Egaa asumaan warreen chaanala keenya subscribe godhin subscribe gochuudhaan na hordofuu dandeessan jechuudha. Tokkoffaarratti dhiibbaan dhiigaa akka ol ka'u taasisa. Lammaffaan qorichoota dhiibbaa dhiigaaf kennaman tokko tokko akka isaan dhiibbaa dhiigaa hin to'anne taasisaa jechuudha. Sadaffaan dhukkuba onnee kan sababa garagaraan dhufuuf nama saaxilaa jechuudha. Afuraffaan namoota dhukkuboota biroo akka dhukkuba kalee qabanitti akka itti jabaatu taasisaa jechuudha. Namoota dhukkuba kaleetiin hubaman akka itti jabaatu taasisaa jechuudha. Shanaffaan bishaan qaama keessatti akka kuufamu taasisuun guutummaan qaamaa dhiiteessuu danda'a jechuudha. Qaamni keenya akka dhiita'u godhuu danda'a jechuudha. Ashaboon yoo hagam nyaatan yookaan hagam yoo sooratan dhibee fayyaaf nama saaxilaa kan jedhu yoo hagam takka nyaanne dhukkuba nutti fiduu danda'a kan jedhu na hordofaa. Tokkoffaarratti akka waldaan fayyaa onnee Ameerikaadhaa jedhutti namni fayyaales yookaan namni fayyaan tokko guyyatti ashaboo giraama yookaan soogidda giraama 2.5 ol soorachuu sanii ol soorachuu hin qabu ja'a. Kunis ashaboo yookaan soogidda fallaana tokko jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana wantoonni nyaataaf hojjetamanii dhiyaatan biyya keenya keessatti kan akka barbaree, daabboo fi wantoonni kan kana fakkaatan duraanumaa'uu ashaboo yookaan soogiddi itti dabalamee akka dhiyaatan beekamaadha. Kanaaf kana yaada keessa galchuudhaan tarii ashaboo ala nyaatatti dabaluun barbaachisuu dhiisuu mala. Akkasumas nyaatonni qophaa'anii magaalarraa yookaan gabaarraa bitaman akka hin aloofneef ittisuudhaaf alaa'uu yookaan akka hin banne ittisuudhaaf jecha ashaboo yookaan soogidda hedduu itti dabalama. Kun beekamaadha. Kanaafuu of eeggannoo taasisuu qabna jechuudha. Of eeggannoo taasisuun dirqamaa jechuudha. Wantoota nyaataaf oolan kan gabaarraa yookaan magaalarraa bitannu irraa of qusachuunis bareedaadha jechuudha. Lammaffaarratti namoota dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee fi dhukkuba kaleen dadhabuu qaban ammoo hanga armaan olitti ibsine kanaa gaditti nyaachuu qabanii jechuudha. Fallaana tokko gad guyyatti nyaachuu qabanii jechuudha. Ofirraa eeguu qabanii jechuudha. Namoonni dhibee dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba onneetii fi dhukkuba kalee dadhabuu qaban fallaana tokko sanii gad fudhachuu qabanii jechuudha. Egaa fayyaan faayaa waan hordoftaniif galatoomaa jecha sheer waliif godhaa namuu akka irraa fayyadamu obboleeyyan keessaniif sheer waliif gochuudhaan irraa dhukkuboota adda addaarraa wal baraaruu dandeenyaan isiniin jaa. Egaa turtii gaarii.